إسا وجين دلق جبا خطتا خيجتي إسا كبتو إفن كبه خبراتي سفك كبه جوارو حيوتا وجين انجرو حيوتا خما وجين جرا خيسا وجين جرا نمني حيوتا وجين جرا ورقا قرقودو موتو مادا إسا فيتا ما لا سويتا are you serious إسا فيتا يو حيوتا وجين انجران وان قرقودا إجتي بياتي خيتي إرقما جرو إسا فيتا يو حيوتا وجين جران نتون قايدا فايلة إساني إسا دكي فوده jara keenya maali wanni haasaa jirtan wanni biyyaati gurguddaatu isa bira jira namticha kan nama biyya keessa jeneraala keessa isa wajjin hojjetutu jira akkasumatti Jawaari wajjin PP keessa taa'ee hojjetus ni jira nama if jalaan qabu ni qaba akka gaarii qaba namni qabu dirqama yoon qabaanne ni hojjetu bar ni jiru bar ni jira amma wanni nuti raasoyno haalli biyya teenya maal fakkaata eenyu kanu ibsuu danda'u laaqama walin laaqama kanuti jalqaba isa jalaadin aboololli Tigraay wajjin hin barbaachisu aboololli kun gartee Oromiyaa wajjin hin barbaachisu haraara gartee hanga White House dhufee waboodhaa wajjin ka Tigraay god wanni warra Eltiraati wajjin ka qophees haraarri sun namni balleessi eenyu Abiy arra biyyattiin maal keessa jirti دانغام بيجتي سودان مال كيسة جرت إجبتي مال كيسة جرت إجبتي راجل كبي سودان إنجل كبي إلترا دانجل كبي هنگا بارداري تي دانغام بيجتي خمبنا جبوتي نطفت وبليزكي سومالي نطفت غلانا نسنيفيدا بشاني نسنيفيدا ترى تك إلترا ترى تك كمالي ترى تك كغرتي غازا نسنيبات كجيبا في وچان بيجتي تنا أنغواللون هندن دهم الرس دركا بيجتي نرجل تلالا إثيوبيان تفتمتي جبوتي دروني لانداو جرت تيتيتش سومالي في الرادور كو ددب هوغنوت ددب بيتي هركاكب wanni ku waan ummataati ummata kana wali jarre ummanni kun eenyummaa isaa deeffachuu danda'a duraanis isaa fidate jara kana dura dhaabbachuu danda'a kara mariitti ummata kana dhiibuu danda'a if qofaaf osoo hin taane marii warra siyaasaati wajji akka mari'atan ummanni godhuudha danda'a ni dandeenya itti kaanee jirra jechuu kanaaf galatoomii okay ittiyaan Suudaan obboleessa keenya commander jirta ننجر جرا خيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمسي وندي خسنو بقى جراتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمني جرو واحد دود أجايا وانا سامول له دود أجايا جرا خيرنا يروتك تك ومن خيرنا خرما بالله كون الليني وان إسافة يدو وصو الدبا فتي بريدا إما جوار الريرتن جرا خيرنا أمتي غرين جوار قبتي مريات ودي متوني أوروموني فيدي جنة يونال أنا جاك متى خيتي هما أورومون فيدو جينا ما يتامن الرأي يا دخيل يقول ما عرف جتة يونان جتة يا دوت هيدو ركنون دندا ما عرف جواري تربة دبريخنا خيسا وانتوتا إنه هجتات وري hedduu takka yoo laalte diigomsa inumaa ummata keenya irratti hojjetaa ture natti fakkaata yaada kiyya kanammoo ragaan simuun danda'a gaafa qaama yookaan paartii of dandeessita adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin ummata Oromootiif qabsaawaa jettee karaa nagaatiin ummata isheetiif qabsootu xiqqeessu fuudhee inumaa xiqqeessuu qofaa miti warra paartii biyya bulchutti galchuu akka nama tokkotti kun jaarumsa osoo hin taane diigumsa dhaabbilee Oromoo irratti ummata Oromoo irratti raawwatame jee nama amanurraa inni lammaffaa qaama kana diigaa garee faannotii fi garee warra kaabaa tanaa wajjin Oromoon nagaa argatti jettee yoo Oromoonis yaadde kun of gowwoomsuu yookaan akkuma feetee yoo taate malee natti mul'atu so Jawaari sila osoo karaa dhugarratti deebi'e hedduudha sina jaan maaliif beeka amma namoonni tokko gaafa yaada Jawaar dura dhaabbannu girrisaan gabbee sirra duulu hin dhabamu kun yaada kiyya malee jibbansa Jawaar qabaadheetii miti gara keenya yeroo hedduu wanni dubbannuufi akka uummanni keenya karaa uummanni keenya irratti fayyadamuu danda'u irratti dubbannu ammatti yoo dhugaa dubbanne gareen tuni mari'attee jijjiiramni ishiin Oromoodhaaf fiduu dandeessu maali jennee yoo if gaafanne isinuma kana yoo gaafadhe maal naa deebiftan
haya garee tanaa wajji mari'achuu kan danda'e warra biyya bulchu warra amma maqaa Oromoo himatee biyya gaggeessaa jiru kanaa wajji mari'achuu maaltu isa dhowwu. Inni lammaffaa gaafa har'a badii raawwatamtu gabba baasu Jawaar har'a argee waan kana. Fakkeenyaaf Wallaggaa hoggaa jaha dura gaafa diroonidhaan dhumtu maaliif waan san kaasuu dadhabe maal achi keessa argata gaaf san faayidaa wayita achi keessa argata. So waan bara sanii irra deebisee nuuf maxxansuuni gaafa san maaliif callisee akka jettu gaafii hedduu sirra kaa'aa jechuun warri garee Jawaar Gudar baasuu kanallee naaf deebisuu danda'u qaba. Tole, galatoom. Hayyee. Umurii. Hayyee jamsi. Waan fitan. Hayyee fixadhu. Waa hedduu takka waliin ga'uu fedhuu jira. So asuma irratti si gabaabsa. Gudar tana naa deebisi. Yakkoonni amma gartee Jawaar babaasaa jiru kun hundi isaa gaafii hedduu akka isarra kaafnu karaa hedduu saaqaa jira. Maaliif? Kaleessa Wallagga maal keessa turte? Kaleessa maaliif callisee? Garee faannoo ta'e inni beekamtii kanneef tana uummata Oromoo irratti maal godhaa turte? Inumaa gareen faannoo warra haqa isaaniitiif mormu jee nama amanu Jawaar. Gareen faannoo taqeef qabeenya uummata keenyaa manaa fi lafa uummata keenyaa saamtu haqa kamiif falmatti mee isin Oromoon hundi naa deebisuu dandeessani? Hin dandeessanii jechuudha. So dhugaan Oromoo as keessa hin jirtu jechuudha. Ammallee marii tanarratti dhugaan Oromoo an akka kiyyatti dhugaa Oromootti achi keessa jira jee itti namanu warri hirmaatu barbaadu haa hirmaatu. Ammoo Jawaar osoo kara Oromootti deebi'ee ufumaa gamaaggame hayyootaaf jalaa fageesse kanallee ufit deebi'ee hayyoota wajji akka kaleessanitti Oromoodhaaf akka faayidaa qabutti hojjete gaarii tahaa jee namaa manurraa so hanganuman jaajamsi guddaa gaafii kanaanaa deebisu. Okay, tole hedduu takka galatoomi. Itti aansuudhaan Naasir Aliyyii jirta na dhageessa. Naasir Aliyyii jirta. Angas iyyoo inni jedhu carraa naa kenna. Naasir Aliyyii yoo dhageesse. Haga inni dhufuuf dubbadhu ani. Lakkiin dubbatiin dhaabu nama biraatus dura jira. Muubee Umar jirta. Muuba. Assalamualaikum, akkam nagaa jirtu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaaddu. Okay. Yaanni an kennachuu barbaadu waa baay'ee kaastanii jirtanii durarraa isin dhagayaa ture. Yaadota gaggaarii fi yaadota wal falmisiisoo baay'ees uummata kanaaf akka hawaasa kanaaf toltis namni dubbate jira. Namni akka hawaasa kana itti diiguttis dubbate jira. As keessatti namoota yaada garaagaraa qaban hedduutu jira. Gabaan kama bitatti kan taane madhiisti. An bakka wannan jechuu barbaadu ammatti yaada waa'ee boruu kanarratti yoon haasa'e Jawaar namoonni inni faanaa ammas dhiyaate kun Oromoodhaaf qabsaa'uu isaa dhabanii Oromoo irrattis waan tokko hojjetanii garuu Jawaar gabaa kanatti siyaasa isaa gurgurataa jira malee siyaasa irraa bitataa hin jiru. Gabaa kanatti hawaasa isaan horatan kanatti hawaasuma isaan horatanii qara waan Oromoo waan hin taane waan hedduu jibbiinsa Oromoo keessatti jarri wanna godhan kanatti gabaa siyaasa Oromoo siyaasa mataa isaa xiinxala isaa itti gurgurachuun kun dhiibbaa maalii qaba Oromoodhaaf mee? Maaf namni akkana akka jedhee yaaduun dhiibbaa nama. As biratti Jawaar firooma biraa miti bakka kanatti kun miidiyaadha, paablikiidha, wanni ta'u boru ta'a osoon argin jala deemanii ammatti farrajuun qubatti qabuun kan na dhibu kan kun jibbiinsa moo maal akka ta'e namaan galu. Namni waan kana kabeeku nama biyya keessa jiru quuqaa namni biyyaa keessa jiru sababa kabeeku warra biyyaan malee warri alaa it's like I don't know like no amma biyya keessatti maqaa baa'u ammas yoo kaasti isaa kanatti nama biyya keessa jiru ammallee yoo kaasti hin dhaamta maqaa Jawaaris kaasi hin dhaamta yookiin walii galanii alaan hin galchan yookiin ka hojjetu quba qaban isaan maal akka hojjetan hin beekne hin agarre. Magaalaa alaabaa abaa ol kaasuu miti maqaa abaa dubbachuun dubbanne keessatti isaan makiinaa takkaan dhufanii abaa of ladhaa jedhanii zeeroom galanii keessaa lixan. Kuni maali? Wanti kun nuuf gaafii ta'ee deebii kana argachaa jirra namni waa barataa jira bakka nu dhaloota waan duraatiin waan dura darbeen waan abbootiin keenya nu godhan osoo beek ammatti bakka ragaa barbaannaa waan ragaadhaan
waan kana hin goone yoo ta'e warroonni amma as keessa waa baay'ee argaa jira. Warroonni waan kana hin taane ragaa fidachuu amma addunyaa ragatti amantu jira. Kun sooshaal miidiyaan yeroo baay'ate kanatti waan wayii yoo goote namni margaa ganama bultee argita dhugaan maal akka yaadaan mormu malee nama namummaa isaatiin yookiin Jawaar nama akkanaati. Jawaar nama harcaasee deema. Namanni harcaase sun ka'ee Jawaar noo harcaasee haa jedhu yookiin immoo inni qofti keessaa ba'eef namoonni inni harcaase sun Oromoodhaaf hojjetanii ofii wal gaanii. It's like without Jawaar እነሱ መስራት አይችሉም። Jawaar malee isaan dalaguu hin danda'anii. Anaan kenna dhibu kana isatu waa hojjetaaraaf qubatti qabamoo Jawaar malee isaan dalaguu hin danda'an. Jawaar malee haa dalagan meen argina nuti uummata Oromooti hawaasa biyya keessa jiru nama nu dalagu argaa laalaa jirra barnu. Tole hedduu takka galatoomi. Hedduu takka galatoomi. Yaadni qabu gabaabaadhaa dhifama yoo hin balleesse. Humaalatti rakkoo takka illee qabu. Yaada qaceellotti kan nama yuufuu ifa ta'utti dhiyeessiteeti jirta. Galatoomi sinjaa itti aansuudhaan sanyii na dhageessaa. Nan jira Said Ulfaadhu galatoomi. Tole carraan keetii itti fufi. Tanaaf dursa okkota kana ibsi warri gaamana keessa jirtan harka keessaniin taaptaaf godhuun dhiisinaa kooppiileen godhaa sheer godhaadha. Dhugumatti gartee yeroo hedduu reedduun keessan yoo gartee as oduma addunyaatii fi warra immigireeshinaa takkaa gartee waa'ee ispoonsaraati kana kanaaf gartee kan nu beektan taate oduu waan uummata keenyaatis irraa haasoyna akkasitti nu qabaadhaadha. Dabree gartee gara TikTok irrattis follow nu godhuun dhiisinaa akkasumas Facebook fi YouTube irrattis nu agartanii dhaqaatiitii follow godhaa mana keessanii mana kana gartee guddisuudha qabdan nuti yeroo hedduu gartee yaadni keenya yaada jiddu galeessaatii garee takkallee gartee gareen nuti ifatti gartee kophattichi deeggaru takkallee nu hin jirtu nama garee feetee waa taatu warra gartee Oromoodhaa fi Oromummaa irratti hojjetu hunda isaaniitu ni deeggarra irra hedduu gartee waan yaada irratti gartee xiyyeeffanneeti yaada namaa kan morminus kan deeggarrus deeggarra malee nam tokkollee gartee maqaa dha'uudhaan arrabsuudhaan akkasumas sanitti Oromoo namarra keessee namarraa fuudhuu irratti mana kana keessa wanni akkasii hin jirtu san gartee guututti quba qabaadhaadha. Isinillee gartee waan akkasii san yoo isinitti dhageeffame taate irraa ifambisuudhaaf tattaafadha. Maaliif namni kun yaada isaanii haa dubbatanii obsumaan dhageeffattee yaada keetiin yoo mormitees yaada keetiin akkasumatti gartee akka obbolummaatti wal qabanyee wal jaalannee waliin deemuutu irra wayyaadha yaadachuu qabna. San akkasitti nu hubadhaadhaan isin injaa garuu immoo taaptaaf godhuu kooppiileen godhuu sheer godhuu isin dhiisinaa akkasitti gaa sanyii keenya itti fufi. Ayyee Said Kiyya Ulfaadhu galatoomi waan bareedaadha dubbachaa jirtu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jawaadhotillee yeroo yerootti nama walitti qabdee bifa kanaan dhimma uummata keenyaa dhimma fuulduree uummata keenyaa kaleessa maal turree maaltu qabee nu takaalee ammoo maal gochuu qabna kan jedhu yeroo garaagaraatutti deebitee illee dhimma kana namoota afeerti akka kanatti baay'ee gaariidha jedhee ta'e yaada galatoomi Ulfaadhu. Walumaa gala sochii amma Jawaaritti jiru mooraa faallaa keessaa waan dhaga'amu yeroo baay'ee waan diinaa wajjin hojjetaa akkasuma warra cimdoomii jin ta'e maal xiseetu oofama yeroo baay'ee. Sana immoo ragaa evidensii fidan hin qaban dhugaa dubbachuuf yoo ta'e evidensii tokko cimdoon Jawaaris ta'e marroon abaabon cimdoomichi wal ta'uusaa sanadii isaan akka evidensiitti dhiyeessan hin jiru jechuudha. Sanada isaan dhiyeessan jechoota namoota tokko tokkoo interviyuu namoota tokko tokkoo funaanuudhaan akka evidensiitti dhiyeessuu barbaadu jechuudha. So ani dhaaba paartii Amaaraa bakka bu'e tokko waliin dhimma biyya sanaan dubbadde jechuun kaayyoo tokko qabaanne jechuu miti. Uummatni keenya akka sabaatti kaayyoo ni qaba. Waan waloon qabu qaba. Biyya sana keessatti immoo sabaa fi sablammoonni biyya sana keessa haga jirrutti waloon biyya sana qabna jechuudha. Argite? So kanaafi Jawaar qaama kamiyyuu wajjin dubbachuudhaaf biltsiginnaa jimma jechuun irra jiraatanatti fakkaatu. Maaliif kan inni qabsoon godhamaa jiru sirna sanarratti godhamaa jira waan ta'eef koomentii biltsiginnaan laattuun yoo fedhe dhaqee nama Amaara bakka bu'e tokko waliin dubbachuu yookaan dhiisuu kan mirkaneessu koomentii biltsiginnaan laattuun miti jechuudha. Kabiraan
kan qabutu qabatee fincaa'edha. Mammaaksa tokko jira jecha kanaaf na of kolcha. Jawaar dandeettii waan qabuuf by the way dhimma kanarratti ji'a 5 dura natti fakkaata. Waa'ee ikoonoomii irratti namni na wajjin falmu yoo jiraate biltsiginnaa keessaa an qophiidha namni dibeetiidha. Na wajjin godhu yoo jiraate jedhee ture Jawaar. Namni tokko bahuu hin dandeenye by the way yaadattadhee yaada Sayid. So dandeettii waan qabuuf yaada hawaasa dhimsuu waan danda'uuf politikaalii nama cimaa waan ta'eef isa dura dhaabachuu hin danda'ani. Gabaa kanatti yoo ba'an waan gurguratan hin qaban biltsiginnaan. By the way. Kanaaf kan isaan abaluu wajjin jira, abaluu wajjin bilbila haasee, poostii akkasitti postatee maaltisoo maaliyyoo taa'een intinii ta'u warreen dantaa sabaarra Jawaar maaliin waraanuu dandeessame? Waan itti waraanuu dandeessu tokko qabdu. Anamma deeggaraa abaaboo bootii. Okay? Jawaar cichoomina kaa'ela 100% waan inni ittiin deemu ideoloojiin inni deemu supporting godha jechuutu hin taane cichoominanni dantaa Oromoo dabarsee kennuu dhabuu irratti cichoomina isaa baay'ee dinqisiifadha. Nama gaafis gaafadhu. Okay, eega gartee ani deeggaraa abaaboo booti jettee dhugatti ani duraan akkasumatti gartee siyaadeettiin sina qeesi tole dursoomee wayin si gaafadha gaafiin tiyya gartee akkana fakkaatti eega gartee ati gaa ifii ta'eetiif ani abaaboo bootiin deeggara jettee Jawaar gartee akkaataa amma inni itti hojjechaa jiru kana laaltee yaada isaa kana jaalachuu eeguma inni waan gartee abaaboon Finfinnee jirtu hojjechaa jiran kana laalee karaa adda addaatiin saaxilaa jiru kana eegalte moo san dura akkasitti gartee deeggaraa turte? Okay, galatoomii. Okay, Jawaariin jechuu keeti moo Jawaariin sappoortii gochuu jechuu keeti moo? Dachi yaada Jawaar matti jiru kana deeggaruu keetiin baana. Okay, no Jawaar ani bara 2000 fi yeroo waraanni bilisummaa Oromoo agalu jedhamu personally akka dhuunfaatti illee quunnamee waan kun sirrii miti. Alaabaa qabatanii sirbuudhaan tu heera keessan galiin tu waan Oromoon sabichi barbaadu hin ta'in ishqiidhaan bifa kanaanii waraanni agalu jedhanii murteessuun isumayyuu immoo tokko tokkoon quunnamanii tu hooggansa mataarraatu quunnamanii maaltu barbaadama maal goonutu hin jedhin galchuun gaarii miti. Odeessa kan qabutti waan akkasii jiradhee personaalii ofii gootii nama gaafachaa ture jedhanii Jawaariin. So yeroo sana mormaan ture. Hogguu gaafachaa turte waan san irratti dhugootti gartee waan bareedduu hafte. Hogguu gaafachaa turte waan san irratti akkamsiin jechaa ture gaafiin deebiin ati harkattee maal fakkaata? Yaa deebiin gaa isuma jechaa ture Jawaar miidiyaa irratti illee jechaa ture amma yeroo tokko piikchariin tokko illee jira fagoo jiran fakkaata galerii keessa yeroo sana ODP kan akka gingilchuu suuraan tokko jira ture. Alamuu simeefaa kana warreen ce'umsa sana gufachiisuu malan jedhamu saaxilaa ture yeroo sana yoo yaadatu ta'e sirnuma sana sirreessinee waan jedhamu sanatti amanaa ture baay'ee qulqullummaa Oromummaa sanaan amanaa ture. Laki sanin didu ani gartee maaliif yeroo sanitti akkuma namayyuu beekutti Jawaarra komii adda addaatu haati ture yeroo sanitti akkaataa gartee mootummaa mootummaa sanitti warri gartee gaafa sanitti jaalmarroolleen miidiyaa garagaraa irratti illee haasawaati ture. Keessattuu gartee miidiyaa abaaboo irratti haasawaati ture. Yeroo san keessa dabarree jirra haa taatu ati yeroo sanitti gartee isa qunnameetiin jira waan akkana kanarraa gartee dhaabbadhu jeetiin gaafadhee ture jechuu jirta. San irratti gartee inni deebii akkamsii kenneedha wanni silaa baruu barbaada. Yaa deebiin naa kennee baay'ee koreen kan inni quunnamaa jiru hooggansuma quunnamaa jira tokko hooggansa jaloo quunnamee gansiisuudhaan miti kan jedhu naa deebisee garuu riyaalitiin jirtu sana miti ani hagan odeeffannoo qabutti waraanni tokko waan ba'eef qaba akkasumas warreen duraan galan sun qabiinsa gaariin akkuma tuu beektu jechuudha. Qabiinsa gaariin qabamaan ture bilisiginnaa biratti so waraanni boodatti hafe sun haalli inni itti deemaa jiru sirnichi itti deemaa jiru waan biraa ta'uusaa hubateeti kan inni hafe waraana kana immoo hooggansa quunnamanii waan barbaachisu guutamee gaaffiin sabaa lakkaa'amee
hagi deebi'ee hagi hin deebine immoo fuulduratti kan jedhudha ture gaaffii yeroo sana ture. So amma gaa Said Kiyya asin si deebisa. Jawaar haga inni biltsiginnaa ni utubna jedhutti an duran dhaabachaa ture. Abadan kun hin ta'u jedhe. Abadan biltsiginnaan oppiidiyoon garaacha hin qulqulloofte jedheen dura dhaabachaa ture yeroo sanaa jechuudha. Amma immoo ofiisaatii baree dhidhiibee sirreessuudhaaf oromeessuudhaaf yaaliin hin goone hin jiru hin milkoomne. Baay'ee kana booda kaadireen biltsiginnaa dhufee raatee biltsiginnaa akkasitti sirreeffanna naan jedhu yoo jiraate namoota 500 oltu jira. Waan Jawaar dadhabe qulqullummaa sanaan Jawaar dadhabe in sirreessinettanii yaaddu yoo ta'e biddeena abjuu nyaachaa jirtu jechuun barbaada. Amma guutuutti kaayyoosaa inni yaadama kaafaa'oo qaba. Ani immoo isaa achinuu qaba. Yaadama kaafaa'oo achin qaba. Kaafaa'oon fedhii Oromoo dura kan dhaabanne nana mana. Kaafaa'oo paartii Oromoo keessaa paartiin jaaladduudha. Fedhii Oromoo dura kan dhaabanne nana mana. Abaaboon hiree murteeffannaa uummata Oromoof qabsaa. Hiree sana dura kan dhaabanne nana mana Kaafaa'oon. Okay? Kanaafi Jawaar wanti ammatti jiru waan qabsoo Oromoo hudhee warra gullallee kana caasaa isaanii keessa caasaan isaanii TPLF akka hojjetamaa ture ragaaleen garaagaraa anillee mudannoo qaba. Kanallee keessoon kaasuuf yaaleera gidduu darbee maal jechuu barbaadeen gabaabumatti sochiin namatti jiru jabeessee itti fufuu qaba qulqullaa'uu qaba of keessaa yoo qulqulleessine malee tarree galchine baay'ee Said waan kun waan salphaa miti. Qabsoon deemaa dhufte kun maqaa kana qabatee dhaabni guddaan kun daba guddaa uummatarraan ga'aa ture. So bifa tarree naqaa jira Jawaar haala nama argaa jiru kanatti. Gama tokko naqaa jira diina jechuudha. Sannuuf ifa garuu gaafiin tiyyata lamadaa takaa'u gartee gaafiin tiyyata duraa ati Jawaar gartee yaada isaa eega deeggaruun kee eega gartee inni ABO Finfinnee jirtu irratti qormaata adda addaa gadhiisee boo san duraa jechuudha. Sana irratti gartee akkasumatti isa dura erganni biltsiginnaa shirashee baree okay erga biltsiginnaan murna hin fayyine kan waggaa 27 Oromoo cunqursaa ajjeesaa saamaa ture TPLF olaantummaa TPLF ture inni ammaa immoo olaantummaa nama tokkoon ta'uusaa inumaa biyyi sun gara isa dhumaatti deemaa jiraachuu ishee BBC irrattis bahee dubbatee ture erga fiillafiitii bahee booda Jawaar kana booda fayyeeraa biltsiginnaarraa baraarameera kan jedhuun sappoortii godhachuu barbaadanii ulfaadha godhatamu. Galatame ayyee. Abdii jirta na dhageessa. Abdii na dhageessa. Yes. Inni dhagaan. Ayyee okay carraa keetii itti fuuf. Jamee carraa kana naa kennu keetiif baay'ee tokko galatoome. Uumaa rakkoon qabu. An dura dursu wannan jechuu barbaadu. Oromoon hayyoota gurguddaa qabdi, hayyoota gameessa. Even ka Oromoo ijaaruu irra darbee Itoophiyaa sadarkaa Itoophiyaatti ijaaru biraan geessuu danda'u hayyoota gurguddaa qabdi. Baroota qabsoo kana duraa keessa jechuudha. Qabsaa'onni yeroo san qeerroof qarreen jaarsaa jaartiin karaa yaa'anii ilmi namaa lubbuun isaa karaa irratti maasaa keessa maasaa jechuun loqotti wallaaluu dandeetta. Maasaa qonnaa bakkoota garaagaraa ta'e hinnaa xiyyiitiin ilma namaa daa'imman xixiqqoo haadha ulfaa karaa irra deemtu hinnaa lafa harcaasaa ture san bilisummaan dhufe namni hundi harka irra dheessani qabsoota gurguddaa ture. Qabsaa'onni sunniin har'a Jawaariin alatti namoota yaayyaa akka yaayyaa Bashiirii fa'aa fi Milkeessaa fa'aa yoo ta'e alatti hayyoonni gurguddaan miidiyaa kanarra turanii akkasumas nu qabsoo kanarraa illee guddaan gadi fageenyaan beekuu illee baanu miidiyaa kanarra illee argina. Qabsaa'onni sunniin eessa jiran adda. Sila Oromotu akkuma jedhamaa kana bilisummaa argatee Oromoon bilisoomeeti. Bilisummaa Oromoo kana argeeti qabsoon xumurame qabsoon xumura argatemu. Qabsaa'ota kanatu garaa ofiitiif qabsaa'aa ture
garaa ofii waan quufaniif mana dhugaatii adda addaa mana farshoo garaagaraa irra lifuu dadhabanii shiroo irra lifuu dadhabanii uummanni Oromoo lubbuun isaa xaragamu jiramu. Hayyoota santu du'ee dhumate yaada gaafillee. Lammaffaa artistoonni kenniin artistoota gurdaa qabna artistoota gameeyyii kan sababa isaa miimooriin garan nyaatee liqimse. Even an gochanarra gaame qaba namni na beekus baatu an uf beekaa jechuudha. Oromoof kana ta'e osoo hin taane na caalaa Oromoof na bira lubbuu dhabee jira. Kanaaf artistoonni sunniin artistoonni kalee akkasitti ilmaan Oromoo isaaniif jecha suuraa silkii xixiqqaa xaxarii tanniin qabannu irratti yeroo suuraa isaanii profaayilii irra argan silkii harkaa fuudhanii caccabsanii isaan jilba isaanii caccabsanii ibin qaama saalaa isaanii irra bishaan hidhamu sababa artistoota sanii sababa isaan sirba san dhageeffataniif lubbuun ilma namaa meeqaa sababa isaanii dhumatu artistoonni sunniin bilisummaa Oromoo kana argee artistummaa keessaa gale moo Oromootu bilisoome. Gaaffii bareedduu. Absoon isaanii asirratti xumurame gaaffii sadaffaa isin dheeressu. Waa'ee Jawaar gara TikTokii dhufu naggaaddeen yeroo waa nagaddu bakka itti tirfii argattu geessiti. Yeroo ammaa kana Googilii si caalaan beeku si hordofa yeroo ati waa'ee baqattoota akkasuma wantoota biyyoota alaa kana keezii kanneen ati post gootu adillee biyya baqaa keessa waan jiruuf si hordofa baay'isee si dhaggeeffadha atillee arguu dandeetta. So fakkeenyaaf tokkoffaa irratti miidiyaa kana gubbaa TikTokii keessattuu TikTokii hawaasni keenya akka jiru TikTokii kanarra jira. Wanni Jawaar hojjetuu barbaadu rakkoo hawaasni qabuu fi rakkoo hawaasa irratti aaru kanaa fi rakkoo mootummaan qabu hawaasa biraan ga'uuf dirqama miidiyaa hawaasni badhaan isaa irra jiru fayyadamuu qabaata. Kagama miidiyaa TikTokii dhufu ka Jawaarii isa kana wal qabata. Kagama asliifa fiduu akkasuma guduraay kana fiduu fa'a. Jaroonni kunneen warroota xixiqqaallee ta'an beekumsi isaaniillee namoota profeesaroota illee ga'uu baatan miidiyaa kanarra namoota dhiibbaa godhuu danda'a waan ta'eef hawaasa kana fiduuf Laakki nam tokkollee mana kana keessatti asliidhaa fi gudariis asirra dhiyeessuu irratti gartee komiin qabnu nam tokkollee komiin qabu. Ayyee bakka isarra deebi'e. Namni mana keessatti warri komii qabu garuu gartee warreen akka gurbaa kanaatii fi kana kaas jiru kana akkasumas kanaa fi eenyu tokko kana kunoo kaas jiru kana jara kana gartee maali isaan kuni maal hojjetanii takkaa'u gartee paartii maal deeggaranii takkaa'u paartii tam if duubaa qabanii yaadajuu kana mayyuu gartee irratti yaada kannachaa jiru. Galatoom. Ka gama jaraa san eega jila baane amma gama hawaasa keenyaatti deebina. Adda hawaasni keenya bara 2018 kana keessa hawaasni keenya maal keessa jira? Bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa san maal keessa ture? Bara san keessa lubbuu ilma namaa meeqatu dhumate? Bara amma keessa jirru hoo lubbuu ilma namaa meeqatu dhumatu jira? Bara san keessa ilmi namaa karatti haadhaaf abbaa bira gudeedanii ajjeesan moo bara amma keessa jirru kana keessatti ilmi namaa haadhaaf abbaa biratti gudeedamee haadhaaf abbaa biratti xiyyiitii mataa isaanii adda facaasan. Gama biraatiin ammoo hawaasni keenya yeroo ammaa kana hawaasni magaalaa keessa jirullee baadiyyaa keessa jirullee isinillee nama miidiyaa irra jiru gama gibiraatiin. Gibiratti yoo deebine dubartoonni kenniin akkasuma keessattuu hawaasni keenya irra caalan isaa osuma qabeenya qabnu sababa rakkoo itti fayyadama wallaalinsaatiif sababa dhiibbaa mootummaatiin qabeenya keenya fayyadamuu waan hin dandeenyeef biyyoota Arabaa biyyoota gara Liibiyaatti dhumatu kallattii garagaraatti faca'ee uummanni keenya deema. Keessattuu ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiratan biyya keessatti yeroo isaan mana caraqaa yoo jedhu sii galana fakkaatee mana seera hin qabne jechuudha gaa'ii kan ta'an. Ijaaratanii yeroo isaa ijaaratanitti kan itti gurgursiisee waraqaa kennee fi birrii wayii xiqqoo irraa fudhatee mana irra ijaarsisu qaama caasaa mootummaati. Har'a ammoo gibira gabbariif awwaan ajaa'iba keessa takkaa maatiin sun waan qabeenya birrii isaan gibira gabbariin jansan takkaa ijaan argu miti abba torbi isaanii ijaan argeen beenne birrii haganaa gibira gabbartanii jedhaniin qarshii 500 gaafatan. Kana atillee qulqulleessuu dandeetta. Waan kana mootummatu quban qabne moo sila kaabinetu biyya kana
akka isiin kuftuuf mootummaa irra hojjetu jira moo sila mootummaa waan kana quba qaba jedhu anaaf gaafiidha hawaasa badhaaf illee gaafiidha. Tole galatoom hedduuta galatoom dhugatti gaafii jajjabduu gartee tan uummanni keenya irraa mareechuu qabu dhiyeessaa jirta akkasuma sanitti dura dursoo yoom laata ni jirta na dhageessaa. Jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatanii yaada bareeda irratti haasa'aa taanaan immoo agaasin qixxee gettan dhufee badhee ture dhufee yaada bareeda yaada biyya ijaarus kan dhaga'us akka dhaga'utti kan dhageenye akka dhageessifamuu qaba. Yaadni kun uummata hundayyuu garaa jira. Laphee keessa jira. Namni gara godhollaalee gara deemollaalee itti maramtee ijattis maramtee qalbii keessattis maramtee namni gara socho'uu dhabe warra biyyaa fudhanne warri biyyaan baa jiru waaguma sana haa taatullee lafaaf nama ammallee gabbarree jiraannu jiraataatuma jirraa garuu warri biyya keessa immoo jiruu dhabeera. Sababa maaliif hoo jenne sababa uummanni amma ijoollee ni jarra amma nu dura tuqan kun tuqaniiran rakkoo hundaa keessa deemanii dubbataniiran hundi isaaniitu. Namni kan hin agarre bal'aa jechuun danda'ama. Namni kan hin dhageenye immoo gurra hin qabu jechuun danda'ama. Ka'umsa waan kanaa hoo fudhanne kaleessa eessa jirra yeroo dargii uummanni keenya akkana ta'een beekan yeroo dargii seera dargii sirriitti keessa ture namni waan keessa ture irraa dubbachuun dirqama. Kaleessi gizee isiin amaarri maqaa adda addaan baaftatiin baa'uu yookaan deemuu dadhabsan afaan nuun jetti malee harkaan nuti hin taffif. Harkaan nuti afaan waan barbaadde jechuun hundeetti garuu afaaniin nuti kan malee harkaan nuti jechuu barbaadeeti. Deemnee as seenne wayyaan immaan sun eega seente gara 1983 jees gimboota yeroo seentu biyya sodaachisuuf uummata sibiilaan sodaachisu waan fudhattee hin jira ejjannoon eegammanni taragaggee gorsisii dhageeffate karatti deebi namni nagaa barbaadu waan ta'eef nagaa caalaa wanti nama horatu hin jiru nagaa isaa eega buuftee booda seera itti baafte 87 seera itti baaftee uummanni dalagadhaa nyaadhaa karaa keessan baa nun tuqinaa isin hin tun'u nu ka barbaannu nama dubbiiti miti nama dalagaati uummata dubbiiti uummata dalagaati jettee seera itti baaftee uummanni akkasitti jiraataa ture jechuudha. Eegas deebi'e immoo een dhufe suni hin dhufe rabbi fudhate tare kaafee itti hafee kaafellee seeruma san qabatee dhufe eegatti dhufe kunillee isaanuma keessa ture yeroo sana warri amma akkan hojjetu kun uummata Oromooti jijjiirame kaayyoo Oromooti jijjiirame akeeka Oromooti jijjiirame nama lafaa dhufuutti jijjiirame uummanni amma sirraa haasa'u kun uummata wayyaanee kana keessa dhalatte ijoollee wayyaanee kana keessa dhalatte namni gara kiyyatti yookaan akka anamma dhaloonni gara 65 haa ta'u garuu sirriitti hubadheera seeratu lufirrallee kaa jiru kanallee kaa amma jiru kun immoo adduma nama nu hubachiisu ofiin hubatu ka hubateeti waa argee dhugaa dubbadheera akka amma jara ijoollee reefii waa dubbatu kana qabanii waan barbaadan godhu jiilchuu akka biyyaa bahu godhu akka inni waan sanitti hin deebine taasisu jiila silaa ilmi namaa silaa azaba akiriif munkar ilmi namaa lafa irratti argu isaan gubbaan itti agarsiisa kaan ari'aa kaan achittuu naaffisa kaan lafa dabarsaa ofii isaaniitti akkuma barbaadan biyya bulchuu doon taane kun faayidaa barbaadu warra uummata faayidaa irratti hundaa'ee jechuudha. Biyyi namni biyya barbaadu kanaa miti. Galatoom hedduuta galatoom. Hin fidanne garuu. Lakki galatoom takka yaada gaasii seeqanneetiin jira carraadha. Itti aansuudhaan Oromoo kudha takka. Jira. Yaada dhagayaa jirtu kanarratti gabaabsiitii gartee keessaafuu gartee gudarii fi warra biraatiifis deebii kan nu barbaadda itti fufee carraa ta'e. Okay, jamsi kenna galatoomii rakkoon qabu. Gudarfaani yaada hedduu kaasanii biyyoota irraa maqaa kaasanii Gibsi dhaqanii Sudaan dhaqanii Eertiraa dhaqanii Jabuutii xiqqittii jedhanii dhufanii wanni kun baasee jarri tun dura maal argachaa turte biyya tanarraa amma maal dhabdee iyyaa jirti kana soon beekne ammootinu iyyanna biyya tanaa qofa himuun hiika tokkollee hin qabu. Daangaa Itoophiyaa teegaa raayyaa ittisa biyya teegaa waan daangaan Itoophiyaa taatellee warruma daangaa kana eeguu beekaa jechuudha. Nam tokko haasofni siyaasaa kun ammootinu gizee fayyadamtanillee yoo siyaasa mormisan siyaasa mormaa gina mootinu biyya mormuu ni kan qabu daangaa biyyallee maqaa balleessuu ni kan qabu raayyaa ittisa biyyallee daangaa biyya tana maqaa balleessu jechuun raayyaa ittisa biyya maqaa balleessuudha jechuudha.
Kuni daangaa teenna akka ta'e ganullee akka teeksifnullee nama biyya tana bulchuu fi waraana biyya tana eegu jira jechuudha. Sudaan maal keessa jirti jedhe. Waan Sudaan keessa jirtu warra Ida keessa Oromoo kurtak. Takkiti jirta. Nin jiray Jamaal keenya. Hayyee dhiyaadhu obboleettii teenya. Yaada gartee hanqaree funtaana dhaga'aa jirtuu fi akkasuma sanitti idaannoo yaada keetis itti fufii. Tole hayyee.